jira baga nagaan nu dhuftee uummanni keenyas baga irra haaraadhuma kanaanuu sitti birmatee nu gammachiiseen siin jedha. Nuti kan ayyaana kan beeknu kan gara kanaa fidannes kan gara fuulduraattis immoo utubaa ofii godhannee bakka nu barbaachisutti waammachuudhaan waamsifiifachuu dandeenyu jennee nama amannu keessaa ayyaanaan isa tokko. Har'aa fi gaadanuu dubbachuuf gammachuu guddaa waan natti dhaga'amuuf baay'ee na rakkisa. Garuu ani akka atitti nutti mul'atte guutummaan guutuu keenyatti Oromoo fakkaattee nutti mul'atte malee dhaaba wayii fakkaattee nutti mul'anne dhaaba fakkaattu namoonni jedhan hedduun baay'ee waan jiranii fi sanarraallee wanni si gorsan hedduun hin jiru. Ati nama nu gorsuudha. Sanarrattis dhumarratti illee gidduu kana namoonni tokko karaa qabadhu masmara qabadhu wannoonni jedhu wannoonni ka'anuufi maaliif akka fidame wanti sunis nuuf gala beekte irra caala siif galeedheetiin abdii qaba. Akkasiiti abbaa kiyya gaanuu jabaadhu amma booda gaasitu nu leenjisa waan jedhuun abdii qaba. Professor Sintun leenjifamnee yoo finne Sintun nu leenjisa garuu fayyaa ta'a ulfaadhaa. Thank you so much. I appreciate it, sir. Garuu wanni tokko wanni ati gootu namoota haaraa fi yaada qabanii akkasuma gabaabsinee wal jalaa buunaa namootaan akka warra kaanii manatti cufanii akka hin teenye kana dhufansii fi magalaas inshallah rabbiin waliin nu jiraachisu galatoomii itti nuufuu fi baay'ee gammadeera. Qabsoon keenyas amma hanga kanatti galmanuu ga'eera. Kana fuuldurattis haala wasaalaan waliin jirra hanga gubbaatti. Fayyaa ta'a ulfaadhaa. Thank you so much, Professor Man. Thank you so much. Fayyaa ta'a. Okay. Nasri, dhaga'ama. Jirtu. Akkam jirtu nagaadhaa? I think leeltu na dura seenee na fakkaata. Eenyutu si dura seenee? Leeltu. Wayyoo leeltii. Leeltii. እኔ እኮ የረሳኝ ይረሳል እኮ የራስህ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁላችሁ ያና በጣም ነው የምንወድክ ማለት እኛን ሪፕሬዘንት አድርገህ የልባችንን የምትናገር ፖለቲካል ሳይዳችንን ሳይሆን እንደ ኦሮሞ ሆነክ ትላልቅ ኦሮሞዎች ውስጥ ገብተክ ሐሳባችንን የምትነግርልን ነገር በጣም ደስ ይለናል። እንወድሃለን። እኛም ደግሞ ኦሮሞ ልጆች አብረን መሆን አለብን ብዬ አምናለሁ። ግን የራስ ሰው ነው አንዳንዴም ደግሞ ነካ የሚያረግክና ለሱ ላይክ ቆዳህን ጠንከራ አድርግ። ሌላው ግን እኔ በጣም ተመችቶኛል። if you need anything እኔ ከጎንክ ነኝ ሁሌ አመሰግናለሁ። Thank you. Appreciate it. I think qabsoon keenya jalqaba warra akka Liiltiitii fi warra akka Tasfaa Yarargee kana fa'a Jijii fa'arraa eegaluu qabanatti fakkaata. Qabsoon keenya baay'eedha. It's a multifaceted Qabsoon keenya keessa inni jalqaba jara galaafaa qabsoon afaanii jira. Qabsoon afaanii Nasri. Qabsoon afaanii kun iddoo yaaduu ruumii akkasii yeroo baay'ee miti garuu ture akkas nan banuu yaala yeroo at least every intervalidhaan because yeroo baay'ee akkas teenyee namootuma muraasatu taa'ee mari'ata miti. Garuu akkas circulate goonee sa'aatii tokko walakkaa laanne namni send godhee suggestionii qabdu gaafii qabu qeeqas yoo ta'e qeeqa arraba barbaannu garuu arrabnis dhufeennaan homaan taanu nurratti hin maxxanu garuu waanuma namni garaa namaa keessa jiru qabatee machirra taa'u mannaa yoo dhageenye waan fooyyessine yoo waan waliin hojjennu beekuudhaaf waan akkasii nan bana yeroo baay'ee ruumii koo gaafan banu al tokko we're just going through people amma akkasan gochaara nama seendi godheema as baasee haasofsiisaa jira waan ta'eef suggestionii gaariidha. Nasri keenya akkam nagaadhaa atis deeqaa lama tokko namoota baay'eetu goda sana jira baay'ee sin turu waan ta'eef. Ayya galatoomii isinitti hin dheeressuu anillee manuma kana keessa namoonni hedduu waan turaniif yaada gabaabduu kennadhee sillee asumaan dubbisee deema jedhee tan dhufe rafuu barbaadaa ture baay'ee nu biraa sa'aatiin hedduu deemee ture bakka isin argee jennaan hirribni koo turuu qaba jedheetiin dhugaa dubbatuudhaaf as ture. Walumaa gala gama yaada kootiitti yoo seenu jalqaba irratti
dur beektaa namni rifeensa hin qabne kun warri malaaxaa kun beekumsa qaba yoo jedhan beektaa mooraalii isaanii eeguuf waan jedhan si'a agarsiis argee dhugaa ta'uu amane. Maal nu arrabsaa jennaan ammumatti kaatani. An dur mooraalii eeguuf jedhan si'a lakka dubbiin dhugama ta'uu booda beektaa agarsiis argee amane. Baga obboleessa koo taatee siin boonnaa si jaalannaa si kabajjinaa. Inni lammaffaa immoo ergaa walii dhaamnaa. Wanti guddaanii nu amma waggaa gara 3-4 tiktokii kanarratti illee akka reeffateetu sana olillee nu garagalchanii cinatti illee nu garagalchanii bitattis mirgattis beektaa wanti nurratti raawwatamin hin jiru maraa agarree atammoo haaraya waan taateefi nama beekumsa qabullee nama dhugaa dubbatuudhaaf miidiyaa kanarratti illee namni kamiyyuu akka sharafa kee hir'isee disrespectisi godhuun barbaadu arguullee fedhu waan sana jecha maaliif Niyoo maalillee nu godhanii beekumsi kennallee xiqqaadha umriin kennallee ijoolleedha. Homaa baay'ee nutti hin dhagahamu garuu nama namni kabajuu fi nama akka Oromootitti beekumsaan waan wayii uummata Oromoo kanarraa deebisu tokko waan hin taane yoo namni hin qabne irratti godhu argite dagmoo sitti dhagahamuu danda'a jechuudha. Sanaafi wanti asii dhaamu ayyaana koo maal fakkaate? Waan sitti fakkaate? Harka dhiqatan garaan jaalataa dhugaa dubbatan rabbi jaalataa jetti Oromoo yoo mammaaktu. Yoo dhugaa walitti himanii dhugaan wal sirreeffatuu fi karatti wal qajeelfatuun malee hamtuu hin qabu. Uummanni Oromoo kun uummata garraamiidha. Qormaata hedduu qaba. Akkuma baay'ina kennaatitti namoota ilaalcha garaagaraatii fi bifa garaagaraa qabantu jira. Maalillee osoo goote osoma si beekanuus hin beekan. Kana jechuun har'a fakkeenya ayyaana keenyaati nama akkanaatii gaariidha siin jedhanii boru misteekii takka qofa gaarii kaleessa ati hojjetteef sana guutuu si harkaa balleessan. Sababa kana ta'eefi anammoo wanti furmaata jiruu fi wanti ati nu fayyadda waan ta'eef fuulduratti irraa of eeguu qabda jedhee yaadu tokko yoo jiraate waa sadii irraa of eeggatuun dirqama Oromoo kana keessatti uummata kanallee fayyaduu fi ofiillee seenaa wayii hojjetatanii darbuudhaaf waa sadii keessa keetti jaalatuu dandeessaa garuu irraa of eeggatuu qaban jedhee yaada. Inni jalqaba ilaalcha gandummaati. Inni lammaffaa ilaalcha amantiiti. Inni sadaffaa fi badaan keessattuu ammoo paartii wayii keessatti washaqamuu dhaqanii jecha keessattuu paartii Oromoo kana kan maqaa malee mataadhaan lafarra hin jirre jechaadha. Irra caalaan paartiin Oromoo maqaadhaan malee lafarratti hagas hunda mataadhaan waan lafarratti mul'ate baay'een qaban. Kana waan ta'eef dhuunfaa keetitti atiin waa hedduu uummata Oromoo kanaaf hojjetuu dandeessa yoo Oromoo jaalattee fi beekumsa qabdu kana fayyadamtee jechuudha. Kanaafi amantii irraallee amantiin namni hunduu ni qabna garuu ilaalcha amantii saayidii qabatu irraa of eeguu. Ammallee deebinee ganda nu hunduu ganda keessaa dhalanne qabna hawaasa keessaa dhalanne qabna. Isa sanas aadaa isaaniitiif maalummaa isaanii jaallatu garuu waan san asirratti waan kallattii tokko qofatti promoot godhuu irraa namni kamuu of eeguu. Inni xumuraa ammoo paartii siyaasaa hayyoota Oromootii fi namoota akka kan kee lafaa dhufaa kanneen wanti liqimsee taphaana labaase paartiilee Oromoo kanneen. Seegalee kanaafi ilaalcha